subscribe, share, like. Badri Yusufi Hayyu Oromoo Dr. Hussein Kadir mirga wabii qarshii 10,000 akka gadhiifaman manni murtii Laga Xaafoo ajaje. Manni murtii magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii oolmaa dhaddachaa 325 bara 2020 roobii arraatiin galmee Dr. Hussein Kadir fa'arratti yaada murtii xumuraa laatee jira. Innis mirga wabii qarshii 10,000 akka bayan ajajee jira. Manni murtichaa ajaja kana kan laate yeroo dabalataa poolisiin gaafate kuffisuun wabiin akka bayan ajaje. Dr. Hussein erga artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamee Finfinnee keessaa qabamuun aanaa agaarfatti ji'oota sadiif erga hidhaa keessatti dararamanii gara mana hidhaa Laga Xaafootti dabarfaman. Ajjecha artist Haacaaluu Hundeessan booda mufii uummataa agaarfatti dhalateen qabeenyaa gubatee fi lubbuu bade yaada fi maallaqaan qindeessitan jechuun dharaan himatamanii mana hidhaa keessa akka turan maatiin ni himu. Gama biraatiin kitaaba falaasama ida'amuu muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad barreessan qeexanii jechuun doorsifamaa akka turanillee gabaafamee jira. Dr. Hussein Kadir Yuunivarsiitii Finfinneetti diinii kolleejjii barumsaa fi qorannaa sirna naamusaa akkasuma walitti qabaa hayyoota Oromooti. Poolisiin ajaja mana murtii kabajee gara mana isaaniitti ni geggeessamoo akkuma baratame mana hidhaa keessa tursan gaaffii yeroo ammaati. Hawaasni addunyaa dhimma keessoo biyyaa keessa seenurraa akka dhaabbatu jedhan muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad ibsa irra kennaniin yeroo hooggantoonni fi loltoonni TPLF harka akka kennatan yeroon laatameef dhumataa jiru kanatti dhimma keessoo biyya jidduu seenuu qaama ala simannuu jedhan muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad hawaasni idil addunyaa jidduu seentummaa fudhataman qabnee fi seera maleessaa ta'an irraa dhaabbachuun seera idil addunyaa kan ta'e qajeeltoo dhimma keessoo biyyaa jidduu seenuu dhaabuu akka qaban kabajaan ni gaafannaa jedhan. Ka'umsa lola kanaafis sababa kan ta'e mooraa raayyaa ittisa biyyaa Tigraay keessa jiru tasa haala hin eegaminiin humnoota TPLFin weeraramuun akka ta'e yaadachiisanii jiru. Kanneen gochaa kana raawwatan seeratti dhiheessuuf duulli geggeessaa jirru dhimma keessoo biyyaati humna mootummaa ol hin taa'inii jedhan muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad. Waliigalteen idil addunyaa dhimma keessoo biyya birmadummaa qabduu tokko jidduu seenuu dhaabuun akka kabajamu gaafataa kan jedhu ibsi kun bu'uura qajeeltoo kanaan hanga mootummaan Itoophiyaa jidduu seentummaan akka jiraatu gaafattutti seerri kun kabajamuu qabaa jedha. Ta'us gamtaan Afrikaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dabalatee dhaabbileen gargaraa lolli kun dhaabbatee gara marii araaratti akka deebi'amu irra deddeebiin gaafataa jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waraanni Itoophiyaa Tigraayitti yakka waraanaa akka raawwanne jechuun akeekkachiise. Yeroo mootummaan Itoophiyaa humnoota TPLF adamsuuf raayyaan ittisa biyyaa magaalaa guddoo naannichaa jiraattota 500,000 ol qabdu Maqalee marsee jira jettu kanatti yakki waraanaa akka raawwatamne jechuun yaaddoo qabu ibse. Komishiniin mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii sodaa fi akeekkachiisni komishiniin mirga namoomaa kun kan ibsame erga lolli humnoota lameen raayyaa ittisa biyyaa fi humna addaa naannoo Tigraay jidduutti eegale torbaan 3 lakkoofsiseen booda. Lola hanga ammatti geggeeffamaa jiruun namoonni dhibbootan lakkaa'aman lubbuu isaanii kan dhaban yeroo ta'u kanneen biraa 50,000tti siqan ammoo qeef qabeenya isaanii gadhiisuun baqatanii jiru. 40,000 ol daangaa qaxxaamuruun Suudaan galanii jiru. Dhaabbileen mirga namoomaa fi gargaartota dhimma baqattoota lolli humnoota lameen jidduutti dhoohe kun itti fufataanan sarbamiinsa mirga namoomaa hamaa fi godina gaanfa Afrikaa jeequmsa hamaa keessa buusuu malaa jechuun yaaddoo qabu ibsurratti argamu. Gama biraatiin dhimma Tigraay kanarratti yaa'iin mana maree nageenyaa kan tokkummaa mootummoota gamtoomanii kibxata kaleessaa taa'uuf ture ejjennoo tokkorra osoon gahin xumuramuu isaa AFP'n gabaasee jira. Sababni isaatis yaalii rakkoo dhalatee furuuf gamtaan Afrikaa godhaa jiruuf yeroon haa kennamu yaada jedhurraayi. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa tibbana kenneen naannoo Tigraay magaalaa Maayikaadiraa keessatti dhalattoonni sabaan Amaaraa ta'an 600 ajjeefamuu ibse. Haleellan sabummaa irratti qiyyaafate kunis garee dargaggoota Samrii jedhaman naannoo Tigraay keessatti gurmaa'aniin akka ta'e ibse. Mootummaan naannoo Tigraay ajjechaa kana hin raawwanne oduu sobaatii jechuunis gareen mirga namoomaa walabaa ta'an qorannoo kana akka godhan gaafatee jira. Muummeen ministeera Abiyyi Ahmad humnoonni naannoo Tigraay keessatti falmiirra jiran nagaan harka isaanii akka kennataniif guyyoota fi sa'aatiilee murtaa'an kennaafii turan. Garuu pirezidaantiin naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el nun beeytan mirga keenya ifiin if bulchuu kabajsiisuuf osoo falmannu ni wareegamnaa jedhan.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti koomishiniin mirga namoomaa Michelle Bachelet Maqalee haleeluuf meeshaaleen waraanaa gurguddoon miidhaa geessisuu malan kanneen akka taankii lolaaf hiriiruun sodaachisaa ta'uu ibsan. Dabaluunis mootummaan Itoophiyaa fi TPLF ajaja ifaa fi afanfaajjii hin uumne humnoota isaaniif dabarsuu akka qaban yaadachiisan. Ololli lolaa qaamoleen lameen hafarsaa jiranis seera idil addunyaa cabsuun sarbamiinsa hammeessaa jedhan. Muummichi ministeera Abiyyi dilbata dheengaddaa ibsa kennan keessatti yeroon daangeffame yoo xumurame araaramni hin jiru jechuun akeekkachiisuun isaanii ni yaadatama. Garuu qondaalli koomishinii mirga namoomaa Michelle Bachelet haasayni muummicha ministeeraa kun yaada yakka waraanaa if keessaa qaba jechuun qeeqanii jiru. Dhalattoonni sabaan Tigree ta'anis sababa malee ajjeefamaa fi hidhamaa akka jiran ibsan. Sababa lola kanaatiin lammiileen baqatan 50,000tti kan siqan yeroo ta'u maatiin hedduunis addaan bibittinnaanii jiru. Lammiilee daangaa qaxxaamuruun yeroo ammaa mooraa qubsumaa Suudaan Kasalaaf Hamdaayit keessatti argaman daa'immaniif dubartoota heddummaatuus jedhame. Barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutarees ammoo haalli kutaa Tigraay keessa na yaaddessaa jedhan. Mootummaan Itoophiyaa yaamicha nagaa hawaasa addunyaa diduun rakkoo TPLF waliin itti seente waraanan goolabuuf fuula duratti deemuu naaf wayyaa jette. Hoggantoonni TPLF ammoo harka kennachuu manna ifittisaa duunaa ejjennoo ji'utti cichanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa paartii ganna 27 if ijaaraa ture TPLF cabsee Maqalee seenamoo lolli dhaabbatee dubbiin gara marii araaratti deebi'a yaadonni jedhan ammoo wal mormaa jiru. Kanas ta'esan yeroon sa'atilee 72 muummichi ministeera humnoota naannoo Tigraayiif qaban goolabamaa jira. Raayyaa ittisa biyyaatu TPLF injifatee Maqalee qabatamoo TPLFtu ifirraa fashalsaan gaaffiidha. Deebisaa yerootu murteessa. Baha Oromiyaa Harargee Bahaaf Lixaa keessatti uggura geejjibaa labsameen sochiileen dhaabbachuu jiraattonni himanii jiru. Labsiin marsaa jahaffaa yeroon hin beekamneef qeeroo Oromiyaatiin labsamee jira. Kaayyoon isaatis hidhamtoonni siyaasaa Oromoo akka gadhiifaman hidhaaf ajjechan Oromoorraa akka dhaabbatuu fi dhiibbaalee biraa mootummaarraan geessisuuf kan kaayyeeffate labsiin kun gama biraatiin Harargee Bahaa Aawwadaayitti ammoo dhalataan Oromoo Gammachuu Muktaar kan dhiheenya kana rasaasa miseensa poolisii Oromiyaarraa dhukaafameen madaa'ee ture lubbuun dabruu jiraatan Aawwadaay tokko BBS'tti himee jira. Harar aanaa dirree xayyaaraa keessattis namni tokko rasaasa humnoota mootummaatiin rukutamee ajjeefamuu jiraattonni irraa odeeffannee jira. Munawwar Ahmad dabalata qaba. Baha Oromiyaa magaalaa Aawwadaay keessatti qeerroo Gammachuu Muktaar kan guyyaa 3 dura rukutamee yaalarra ture guyyaa irraa sirni awwaalcha isaa raawwatamu jiraatan magaalaa Aawwadaay tokko BBS'tti hime. Qeerroo Gammachuu Muktaar rasaasa humna addaa poolisii Oromiyaatiin guyyaa 2 dura rukutamuun hospitaala magaalaa Harar Hiwoot faanatti yaalamaa osoo jiru halkan edaa lubbuun dabre guyyaa irraa magaalaa Aawwadaayitti sirni awwaalcha isaa raawwatamee jira. Akka jiraatan magaalaa Aawwadaa irraa dubbifne tokko jedhutti hiriira mormii torbee dabree magaalaa Aawwadaa keessatti bahamaa ture wajjin wal qabate humni addaa poolisii Oromiyaa qeerroo Gammachuu Muktaar rasaasaan garaarraa rukutuun guyyaa 2 wal'aansarra osoo jiru dandamachuu dadhabee lubbuun dabruu qeerroon kun himee jira. Tokko ingedda Oromiyaa agaduu jira. Nama Gammachuu jedhamutu ingedda kan Oromiyaa eda hospitaala ga'ee amma awwaalcha geessinee yaa'u jirra. Rasaasa mootummaa rasaasa nawameeti ingedda garaarra dhabamee kallattiin mana Hiwoot Hararitti yaalamaa ture. Akkasitti dandamachuu dadhabee bakka miidhaa ga'anii har'a eda halkan lubbuu isaa dabarteerti amma awwaalcha raawwanneeti yaa'u jirra jechuudha. Guyyoota muraasa dura hiriira mormii magaalattii keessatti gaggeeffamaa ture irratti rasaasa humnoota addaa poolisii Oromiyaa kanarraa itti banameen dargaggoota 2 Abdusalaam Abdallaa fi Osaamaa Ibrahim battalumatti lubbuun bahuun ni yaadatama. Oduma wal fakkaatuun aanaa dirree xayyaaraa keessatti dargaggoo Muwaaz Yuusuf rasaasa bulchaa aanaa irratti banameen miidhaa hamaan irra ga'e yeroo ammaa hospitaala magaalaa Hararitti yaalamaa jiraachuu qeerroon dirree xayyaaraa tokko BBS'tti hime. Akka qeerroon dirree xayyaaraa kun jedhutti labsii qeerroo xumura gabrummaa irratti dargaggoo Afandii jedhamu kan rasaasaan rukutame yaalarra osoo jiruu dandamachuu dadhabee halkan edaa lubbuun baatee guyyaa irraa sirna awwaalcha isaa raawwatamee jira. Dargaggoo Afandiin jalqaba labsii qeerroo marsaa jahaffaa rasaasa humna addaa irratti dhukaafameen kan madaa'e yeroo ta'u turtii guyyaa 4 booda lubbuun dabruu qeerroon kun himeetii jira. Awwaalcha qeerroo kana irratti uummanni dirree xayyaaraa finciluu mala sodaa joorraa kan ka'e waraana humna dabalataa magaalaa Kombolchaa irraa baay'inaan buusuun hawaasa dirree xayyaaraa goolaa jiraachuullee hima.
humni dabalataa buufame kun dhiiraa dhalaa xiqqaa guddaa osoo hin jenne nama argan hunda soba tokko malee reebaa jiraachuus qeerroon dubbifne kun himeeti jira. Qeerroo Mu'aazi Yuusuf kan guyyaa kaleessaa rasaasaan rukutame dhiyeenyuma kana obboleessa isaas rukutanii yaalamaa jiraachuu fi innis yeroo ammaa hospitaalatti yaalamaa jiraachuu dubbata. Dabaluunis aanaa dirree xayyaaraa keessatti reebichaa fi hidhaa dargaggoota irratti raawwatamaa jirtu wal qabatee qeerroowwan aanichaa akka jiraniin qeegadhiisanii akka jiran hima. Haalli dirree xayyaaraa keessa jiru haala ulfaataadha jechuudha. Haala ulfaataadha guyyaa kaleetiif mucaa tokkotu nu dura dhoomee jira. Bulchaa naannoo rakkoo kan jedhamu mucaa kilaashiin dhaweeti. Mucaan ammoo mana akamaa jira jechuudha kana dhawee. Kan isaafan jiruuf kan guyyaa magannaa guyyaa tokko hafee dhoome tokko seeda galgala keessaa torbatti lubbuun isaa dabalatee turtee jechuudha nama kana awwaalanii jiran. Haalli keessa jiru akka nama waraanaa wal lolu jirutti aanaa dirree xayyaaraa guututti humna dabalataa aanaa kombolchaarraa dabalatanii weeraruu jiran aanaa dirree xayyaaraa dirree waraanaa fakkaataa jechuudha. Haalli hawaasni keessa jiru haala ulfaataadha. Gama biraatiin aanaa dirree xayyaaraa keessatti labsii qeerroo guutumaa guutuutti hojiirra ooluu kan dubbatu qeerroon kun hawaasni waan muratee jiruuf sodaa takka malee labsicha milkeessaa jira ja'a. Baha Oromiyaa magaalota garaagaraa keessatti labsiin qeerroo haala gaariin hojiirra oolaa jiraachuu odeessi kallattii garaagaraatiin nu dhaqqabaa jiran ni ifoomsan. Naannoo Oromiyaatti wixata dhufuu kaasee barumsi akka eegalu biiroon barnoota Oromiyaa ibse. Naannoo Oromiyaatti barumsi sadarkaa jalqabaaf lammaffaa wixata dabre eegaluuf kan ture yeroo ta'u haal dureen waan hin xumuramiif dabarfamuu isaatu gabaafame. Hogganaan itti aanaa biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Galaanaa Waldaa Mikaa'el BBCtti akka himanitti sababni ijoon barumsi akkan eegalle danqe haguuggii afaanii fi funyaanii yookaan maaskiin akkaataa yaadameen dhihaachuu dhabuudha. Ammas taanaan maaskiin akkaataa yaadameen dhihaachaa hin jiru kan jedhan Dr. Galaanaan yeroon barnoota gubachuu mannaa barnoota eegaluuf murtaa'ee jiran maaskii yoo argannee jirra yoo argachuu baannes barnoonni ni eegalaa jiran maatiin barattoota kanarratti ijoollee isaanii ni gargaaru jennee amannaas jiran Dr. Galaanaan kanaafuu guutuu Oromiyaatti barnoonni wixataa dhufurraa kaase ni eegalaa jiran. Barattoota naannoo Oromiyaatiif maaskiin barbaachisu miliyoona 60 caalu biyya keessatti oomishuufis ta'e alaa galchuun yeroo waan fudhatuuf barnoonni itti fufa maaskiinis yeroo argametti barattootaaf kan kennamu ta'us dubbatanii jiru. Naannoo Oromiyaatti barattoonni kutaa 8ffaaf 12ffaa barumsa isaanii itti fufanii jiru. Gama biraatiin qormaanni biyyaalessaa Itoophiyaa kutaa 12ffaa yeroo hin beekamnetti dabarfamee akka jiru ministeerri barnootaa ibsee jira. Qormaanni wanni dabreefis dhiibbaa haalli nageenyaa biyyattii yeroo ammaa uumameen tahuu deetan ministeera barnootaa obbo Miliyoon Maatiyoos ibsa wixata dabree kennan keessatti dubbatanii jiru. Yeroo raafamni siyaasaa Itoophiyaa hammaataa jiru kanatti maatiin barattoota nageenya ilmaan isaaniif yaaddoo keessa jirus jedhame. Naannoo Tigraayitti ammoo barattoonni barumsa barachuun haafuuf qeef qabeenya isaanirraa maatii isaanii waliin baqatanii jiru sababa lolaatiin. Tolega daawwattoota keenya oduu namaaf qabnu haa ganumaan Badrii Media Network. Subscribe, share.